nutiin kun barhamaanus barilmaanuu maqeeti akkamiin nun barsiisin meetii rabbii guddaati ifiifis kan baraatin ilaangaa arraati me akkanaa yoo duune du'a akka beeyladaati maal deebisuudha teenya guyyaa qiyaamaadhaati me akkanaa yoo duune du'a akka beeyladaati maal deebisuudha teenya guyyaa qiyaamaadhaati. Yaa ilma koona dhaaga'i dhaamsa kan koo sirriitti barumsi kan bareefu maal godhe yaa mucaatti ijaan laaltee nagartu sa ilma naa baluuti asuma keessa jiran kan fayyadin humaati ilmaan warra abaalu laalladhu mee sirriitti biyya alaatan baate shaatirummaa isiiti maallaqa dachii goote achi as ergiteeti atiin guyyooniif taate ilmoo faayidaati maallaqa siif ilaala deemi karaa suudiiti atiin guyyooniif taate ilmoo faayidaati maallaqa siif ilaala deemi karaa suudiiti. Narraa hin jarjariini obsaan narraa caqaasi namni humaan baraatin hamtuuf toltuun beekuusi ilmaan warra abaalu maal godheef mee barumsi kun jecha wallaalaati abbaaf irraa lakkisi garii namaa shayxaana tu jalliseetti dhiisi malee bardiiniin keenya milkii har'aaf baruusi yoo har'atiin baraatte barsiifte nuus ilmiisi asittillee duniyaan guyyaa baruu firdaasi akkam jeetini mee gammachuu gaafaasi asittillee duniyaan guyyaa baruu firdaasi akkam jeetini mee gammachuu gaafaasi. Hayaadha yaa ilma koo nin godha qaalii keeti waan garii faalaaleetiin reefu akkas jeeti malee anis qalbiidhaan nin fadhatiin rabbiiti jabaadhu naaf ammaahu karaana deebifteeti kunoo tanaaf gariidha ilmoo waa baratteeti waa hundanuu sibiiraan jira hin yaadiniiti anillee waa baraachuun dandayu gaara kootiin arrabni koo furdaate hin danda'u qaraati si barsiifadhe tuumaan hanga ati fixuutti suuma jalaan hin seena anis jannata saati si barsiifadhe tuumaan hanga ati fixuutti suuma jalaan hin seena anis jannata saati. Umri si haa dheeressu atilleen baabaa kiyyaa riskii bal'oo si qabne ibaadaa fi aafiyaa ilmi si haa barsiisu atilleen rabbiin kiyya arrabni koo furdaate jechuu sandii si haayaa hoggaa haadhaa mammaadi wajji haasoytu caaya hoggaa salaan haasoyta eenyumaatu si gaaya yeroo garaatti qofa kan diddu kuni haayaa sobaaf irratti dhiisi baradhu baabaa kiyya anaafatis qofaadha gaafata rabbiin kiyya na barsiisuu qofaawwa jannatan seentu caaya atis yooniif baratte gabbarte rabbii kiyya rabbiin sumaaf rahmata milkoyne baabaa kiyya umrii tantee laaliini osooniif qabdu fayyaa kitaaba kee furaadhu kara sheekota biyya umrii tantee laaliini osooniif qabdu fayyaa kitaaba kee furaadhu kara sheekota biyya. Yaa ilma koo wallaahi waan biraatu na kaafte waan hinan sossodaadhe hunda narraachi dhooyte ammumaa lubbuunto akkaan qaraa ufeete yoo sheekaatiin qabna numaaturraa hifaate ka'eetiin itti deema na seente an dubbinte haadha mamakiyaatis kophaadhaan dhiisa seete fuudheetiin ichi geeysa haa qaraatu gallaalte yeroo ati qoboodan fixee isinis fitte ati duraanuu sheeka nu hunda sheekan goote yeroo ati qoboodan fixee isinis fitte ati duraanuu sheeka nu hunda sheekan goote. Fannoonni hin dabru umriitti ijoollummaa
رانغا كبريتي برنبي ربي غفدراتي أمتا أفرتم بوداتي إيغالي بريا بابا خوتي أتي برغنا عمرين تاتي صاحبني خي صاحبا ميتي صاحبو ما يرو برجاتي أسبودان صاحبني خنكاتي قرآن مربي قداتي ولقد جتاتي سيدبوس أرد الرساتي بودن سا أكما داداتي ولقد جتاتي سيدبوس أرد الرساتي بودن سا أكما داداتي